waaqa tokko ameen. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haala keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan kabajameedhaaf kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hundumaa akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenya jireenyaa fi hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhuun boqonnaa 3ffaa daandiiwwan qabsuura gaarii kiristaanummaa kan jedhu eegallee waliin barachaa akka jirru ni yaadatama. Isaan keessaa kutaa 14ffaa darbe keessatti akkuma yaadattan sa'aatiiwwan kadhannaa kan jennu sa'aatiiwwan torban fakkeenya isaanii wajjirraan maaliif akka kadhannu ilaallee jirra. Egaan kadhannaawwan kana kiristaan tokko akka sirna mana kiristaanaa keenyaatti yoo danda'e guyyaawwan kana torban kadhachuu akka qabu, yoo dadhabe immoo amma danda'u jechuudha guyyaatti kadhachuu akka qabu sirni mana kiristaanaa keenyaa nuuf keessetti jechuudha. Kadhannaawwan kan akka galata Dubroo Maariyaamii, faarfannaa, yaa abbaa keenyaa kanneen jedhan kun yeroo hundumaa kadhatamu akka isaan qabanis illee asumarraan hubachuutii qabna. Guyyaa har'aa immoo kan ilaallu egaan qormaataawwan kadhannaa kan jedhuun barumsa xiqqoo kan barannudha kan ta'u. Egaan kadhannaa kadhachuudhaaf haala kanaadhaan karoorsinee uffata keenya uffannee qophiiwwan duraa kanneen barbaachisan hundumaa raawwannee kitaaba kadhannaa keenya qabachuudhaan bakka filachuudhaan erga dhaabbannee booda kadhannaa keenya yeroo eegallu qormaatonni maaltu jiru kan jedhan barumsa kanaa ilaaluudhaaf yaallachuudha. Egaan qormaataawwan hojii gaarii kiristaanummaa kam keessatti akka isaan hin dhibne ni beekna. Kadhannaanis hojiiwwan gaarii kiristaanummaa keenya keessaati kan hangafaa kan ta'e waaqayyoo wajjirraan daandii ittiin wal agarru daandii gara waaqayyootti nu geessu waan ta'eedhaaf diiyaabiloos daandii kana dhalli namaa yeroo hundumaa waaqayyoo irraatii adda bahee akka jiraatuudhaaf waan tahawuuf qormaata kan jalqabaa bakka gaarii taasifachuudhaan bakka qormaata taasisuudhaan kan inni itti fayyadamu keessaa tokko kadhannaadha jechuudha. Kanaaf kadhannaa keenyaan qormaataawwan nu qunnamuu danda'an dursinee yoo beekne yeroo hundumaa yeroo kadhannaadhaaf dhaabbannu isaan kana beekne kan diiyaabiloos irraa dhufan mo'achuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu gabaabinaan qormaataawwan waa'ee kadhannaa yeroo kaasnu bakka lamatti qoonnee kaasuudhaaf yaalla. Kan jalqabaa kanuma mataa keenyaati. Qormaatuma mataa keenyaatiin nutti dhufan jechuudha. Ofuma keenyaatti fuunee kan mataa keenyatti qormaata taanu jechuudha. Mataa keenya irraatti warreen kaan. Isa kanaaf fakkeenya guddaa kan ta'u namni yeroo hin qabu jechuudhaan mataasaa yeroo of amansiisudha. Kadhannaadhaaf yeroo hin qabu jechuudhaan mataasaa amansiisu jechuudha. Guyyaa har'aa kiristaanummaa keessa taa'uudhaan namoonni ni jiru kadhannaa kan hin taasne jechuudha. Maqaadhaaf kiristaanadha garuu jireenya kadhannaa irraati immoo adda ba'anii kanneen jiraatan hojiiwwan gaarii kiristaanummaa adda addaa kanneen raawwatan tsoomuu danda'u darbanii qabeenyaa qabaniin beekumsa qabaniin namoota warreen rakkatoodhaaf mana kiristaanaa gargaaruu danda'u garuu mataa isaaniitiin immoo kadhannaa irraati adda ba'anii namoonni jiraatan baay'een ni jiru. Annaan namoonni kun kadhannaa isaaniidhaaf yeroo gaafataman namoonni yeroo baay'ee sababa taasisuudhaan kan isaan kaasan maala ani yeroo hin qabu kadhannaadhaaf yeroo hin qabu hojii akkasii raawwadhaa halkan amma isaatti kanatti dalagaa dhufee nan rafaa ganama isaatti akkasitti deemuun qaba jechuudhaan mataa isaanii of amansiisanii kadhannaa taasisuu akka hin dandeenyetti dhagaa sammuu isaanii irra kaa'uudhaan yeroo hundumaa jireenya kadhannaa malee jiraatu jechuudha. Isa dhugaadha. Kanaaf fakkeenya guddaa tokko kan nuuf ta'u qulqulluu Daawitidha. Dhuguma kadhannaadhaaf yeroo hin dhibaa jennee gaafa ilaallu
jireenya qulqulluu Daawit mooticha Daawit yeroo ilaallu kan raatu sirriitti adda baafachuu dandeenya. Egaan akkuma beeknu Daawit mootii guddaa bara isaatti mootii guddaa kan ture. Israa'eliin geggeessaa kan ture. Diinota isaa wajjirraan waraanaan yeroo adda addaatti yeroo kan hin qabne yeroo adda addaatti waraanaan kan jiraatu. Deebi'ee immoo maatii guddaa kan bulchu. Maatii keessaa qormaannoo adda addaa baay'ee sarakkisaa. Kana hundumaa sirreessee kan bulchu ture. Darbees immoo murtiis kan laa ture. Egaan namni amma kana abbaa maatii ta'e osoo jiru biyya osoo geggeessu humna waraanaa osoo geggeessu murtii osoo kennu garuu kan nama dhibu kitaaba qulqulluutti waa'ee isaa kan barreeffame osoo inni akkas jedhaatudha. Maal jedhaa? Waa'ee murtii qajeelaa keef guyyaatti si'a torban si galateeffadhaa jechuudhaan dubbata. Ilaala. Mootii ta'e osoo jiru jechuudha. Maatii osoo geggeessu osoo murtii kennu dhugumaa kadhannaadhaa fi osoo yeroon hin jiraanneetu Daawit sababa guddaa qaba ture. Akkas jedhee kaasuu qaba ture. Ani mootiidha. Ani maatii amma kanaan geggeessaa. Ani biyya amma saba amma kanaan geggeessaa. Humna waraanaan geggeessaa. Murtiin kenna jedhee sababoota gattarreessee kaa'uudhaan mataa isaa amansiisee jireenya kadhannaa keessaa bahuu danda'a ture. Garuu akkas hin taasise. Maaliif? Yeroon dursi kan kennamu maaliifidha? Kadhannaaf waan ta'eedhaaf. Dursi kan kennamu Waaqayyoofidha. Waaqayyo gooftaan keenya sa'aatii 24 nuuf laatee akkamitti dhasaa fi deebisnee sa'aatii 2 walakkaa deebisnee sa'aatii 2 kan hin taane yeroo kadhannaa tokko kan isaaf hin laanne maal taaneetu? Kadhannaa sijjemmer yeroo maal qabna nuti? Yeroo hin qabnu ko guyyaa har'aa ko rafnee kaanee guyyaa har'aa kan fidu eenyudha? Waaqayyo miti. Waaqayyoodha. Dukkana kan laatu ko Waaqayyoodha boqonnaadhaaf. Guyyaa akka dalagnuudhaaf kan nuuf laatu Waaqayyoodha. Kanaafuu yeroo hin qabu akkamittanna? Sirrii ma yeroo hin qabnu? Yeroon kan keenya miti waan ta'eedhaaf yeroon kan Waaqayyooti. Garuu kan Waaqayyo nuuf laate irraa immoo deebisnee kadhannaa laachuu ni qabna jechuudha. Garuu namoonni haala kanaatiin yaadan inni guddaan yeroo dhabuu isaanii osoo hin taane maalidha? Fedhii dhabuudha. Fedhii jechuudha kadhannaadhaaf fedhii dhabuu. Ani kadhannaa hin barbaadu. Waaqayyo jiraa walitti dhufee dhufu hin barbaadu jechuudha malee yeroo dhabuu miti jechuudha. Mee ta'uuti kadhannaa kadhachuu keenyaan immoo eenyu kan fayyadamu mee? Mee gaaffii kanas immoo faa gaafannu isa dhugaadha. Qulqulluun Shinoodaa kitaaba sanatti barreessaniiru. Kadhannaa keedhaan Waaqayyoof maal buustaa barreessaniiru. Sirriidha. Kadhannaa keenyaanis Waaqayyoof maal taasisna mee yaadame. Waan tokko kan Waaqayyotti dabaluu hin qabnu, waan tokko Waaqayyo irraa kan hir'isuus hin qabnu. Ergamoonni kan isaa lakkoofsa kan hin qabne yeroo hundumaa sagalateeffatu. Nuti guyyaa irraa kadhannaadhaaf dhaabbanne dhiisne yoo sanoo dhaabbannee halkan guutuu kadhannaa soo bulleetu kan mataa keenyaa fayyadamu numadha jechuudha. Eebba qulqulloota isaa kan argatu. Eebba isarraa kan argatu. Wanta hundumaa akka nuuf ta'utti akka nuuf kennamuudhaaf kan argannu matuma keenyaa malee Waaqayyoodhaaf wanti dabalamu tokkos hin jiru jechuudha. Kanaafuu kana beeknee yeroo hundumaa sababa akkasiirraati mataa keenya of eeggachuun nurraatu eegamaa jechuudha. Ani kadhannaadhaaf yeroo hin qabu jechuun nyaachuudhaaf yeroo hin qabamu jechuuti. Dhuguudhaaf yeroo hin qabamu jechuuti. Namni immoo kana jechuu hin danda'u. Foonsaadhaaf kan ta'u osoo nyaatu osoo dhugu nyaataaf lubbuusaa kan taate kadhannaa immoo yeroo hin qabachuudhaan lubbuusaa dheebessaa lubbuusaa beelessaa jiraachisaa jechuudha. Annaa kanarraatii of eegganne yeroo hundumaa dursa laachuu kan qabnu kadhannaaf ta'uu qaba. Yeroo hundumaa dursa laachuu kan qabnu Waaqayyoodhaaf ta'uu qaba. Waaqayyo kan nuuf laata sa'aatii kana keessaati qarshii qofaa miti. 10 keessaa tokko laachuun kan nurraa eegamu qarshii qofaa miti. Sa'aatiin keenya illee akkuma kanaati. Sa'aatii keenya yoo laannedha booda qarshii laachuu kan dandeenyu malee qabeenya inni guddaan yeroodha. Kanaafuu yeroo keenya Waaqayyoodhaaf laachuun kadhannaadhaaf dhaabbanne kan itti galateeffannee kan itti kabajamu kan itti fayyadamu matuma keenya waan ta'eedhaaf yeroo hundumaa sababa kanarraati mataa keenya fageessuun nurraatu eegamaa jechuudha. Kan lammaffaan immoo diiyaabiloos irraatu qormaatuun ni dhufu. Egaan kadhannaadhaaf mataa keenyaan of amansiisnee kadhannaa taasisuun qaba jennee sa'aatii kadhannaa keenya tartiiba kaawwannee kadhannaadhaaf yeroo dhaabbachuudhaaf kaanu diiyaabiloos callisee nu ilaalu jechuudha. Maaliif kadhannaan daandii itti nuti Waaqayyo jiraa wal qunnamnudha. Daandii kana immoo diiyaabiloos dursee dhabeera. Cubbuu raawwachuusaadhaan aangoo waaqummaa barbaaduusaadhaan tokkummaa uumaa isaa wajjirraan qabu dhabee ture. Guyyaa har'aa dhalli namaa immoo tokkummaa diiyaabiloos dursee dhabe kana kadhannaadhaan Waaqayyo wajjirraan kadhannaadhaan wanta argatuudhaaf namni kun akka tokkummaa Waaqayyo wajjirraan hin arganneedhaaf
kadhannaa akka namni adda kutuudhaaf wantoota baay'ee raawwataachudha diiyaabiloos. Kanaaf ergamoota isaa erguudhaan agaantoonni adda addaa daandii adda addaadhaan wanta danda'an hundumaadhaan nama kiristaana kadhannaa kaas tokko kadhannaa isaarraatii adda kutuudhaaf yeroo hundumaa cimanii raawwatu. Jalqaba kana beekuun nurraatu eegama. Egaan erga kana beeknee maal taasisa? Akkamittidha kan isaan nu waraananii? Kan jalqabaa yaadaan nu waraanu. Diiyaabiloos akkasumas ergamoonni isaa yaadaan kiristaanota hundumaa ni waraanu. Egaan nama yeroo hundumaa kadhannaadhaan cimu ergamoonni diiyaabiloos ni sodaatu, kun beekamaadha. Namni kun tokkummaa waaqayyo jiraadhaan wanta qabaatuudhaafis hin jaallatu. Kanaaf immoo maal taasisa? Yaada adda addaatti naquudhaan kadhannaa adda kuchisiisuudhaaf yaadachuudha. Fakkeenyaaf yaada akkamii? Ati sa'aatiin kisitti ga'eedha, hojiin sitti ga'eedha, dafii adda kutisokki. Sa'aatiin kee dhaabbateedha, dafii yeroo hin qabdu jechuudhaan immoo yeroo hin qabdu jechuudhaan yeroo hundumaa yaada namaatti kan fidu tokkos diiyaabiloosidha. Kana booda namichi of amansisee gaafa fudhatu immoo sababa taasisuudhaan mataa isaatiin dhiyeessaa jechuudha. Yeroo hin qabdu ati waan akkasii raawwatta, ati hojjetaa akkasiidha. Hundee yeroo akkasii koo kadhachuu dandeessa. Kan erga xumurtee booda kadhannaadhaaf dhaabbachuu hin dandeessa jechuudhaan wanta adda addaa fidee fuula keenya dura naquudhaan yeroo kadhannaa keenya adda kutuudhaaf barbaada. Kan biraan immoo dadhabdeettan jedha. Kadhannaa amma kanaa siif hin barbaachiseef. Ati kun siif xiqqoodha. Cubbuu maalii amma kanaatti yoom raawwatte jechuudhaan kun wantoonni akkasii kun sammuu namaatti kanneen dhufan kan diiyaabiloosidha jechuudha. Kanaaf kanneen kana fakkaatan warreen biraa dhiyeessuudhaan namni bichaa maal barbaada? Kadhannaa akka adda kutuudhaaf barbaada jechuudha. Kanaafuu kadhannaa keenya irratti kanneen akkasii kun yoo hin qunnaman qormaata diiyaabiloos ta'uu isaanii beeknee kanaa olitti yoo dandeenye raawwachuu qabna jechuudha. Yoo dandeenye kanaa olitti yeroo raawwannu diiyaabiloos nu sodaachuudhaan nurraati deebi'aa jechuudha. Garuu kan isaaf kufnu yoo ta'e immoo nu kuffisee achumarraa mana taasifachuudhaan duratti gala. Garuu cimnee dhaabbannee kan falmannu yoo taane ni moona jechuudha. Kan biraan immoo yaada namootaa ni hata. Yaada kiristaanotaa kadhannaadhaaf yeroo dhaabbannu yaada keenya hatuudhaaf ni yaala. Egaan kan jalqaba kaasne sana kiristaanii tokko mo'achuudhaan yaadonni diiyaabiloosii karaa adda addaa isaaf dhiyeesse kana hundumaa irratti cimee irratti beekee kadhannaadhaaf yeroo inni cimee dhaabbatutti diiyaabiloos maal taasisaa ammas carraa biraa barbaadaa jechuudha. Salphaatti dhiisee hin deemu. Salphaatti diiyaabiloos kiristaanota hin dhiisu. Inni yeroo hundumaa cimee kiristaanotaan kuffisu waan ta'eedhaaf kiristaanonni yeroo hundumaa cimoo ta'uu qabna jechuudha. Innaa sanaa yoo dadhabee ammas carraa biraa barbaadaa jechuudha. Carraan kun kan akka yaada namaa hatu kadhannaa namoonni kiristaanonni taasisan hubannoo malee akka isaan taasisan taasisu jechuudha. Yaa abbaa keenyaa osoo jedhanii addunyaa keessa naanna'uudhaan jalqabuudhaaf xumurreellee yoomin jalqabe yoomin xumure jennee yeroo tokko gaafannu jechuudha. Kana kiristaanonni baay'een kanaan kufnee jiru. Kanaafuu kun kan diiyaabiloos kana qofas miti jijjiirees immoo kan biraa fiduu danda'a. Inni kan barbaadu maalidha? Kadhannaa adda kuchisu wanta ta'eedhaaf daandii isaaf mijatu hundumaadhaan carraa isaaf mijatu hundumaa fayyadamuudhaan kiristaana tokko kadhannaarraa adda kutuudhaaf ni hojjeta jechuudha. Kana beekuu qabna. Egaa waraansi kun guddaadhaaf rakkisaa fakkaachuu danda'a yeroodhaaf gaafa ilaalamu garuu akkas miti. Diiyaabiloos hafuura tokkodha. Hafuura xuraa hafuura kufechuudha. Faallaa diiyaabiloos immoo hafuuronni qulqullaa'oon lakkoofsa kan hin qabne ni jiru. Innaa nuti cimcimnee yoo dhaabbanne diiyaabiloosiin mo'achuu dandeenya. Duuka bu'aan qulqullichi Yaaqoob maal jedhaa? Diiyaabiloosiin falmaa isinirraa fagaataa jechuudhaan ergaa isaatti dubbateera. Falmaa isinirraatii ni fagaataa. Yoo falmee nurraa fagaataa jechuudha. Kadhannaadhaan cimnee kan dhaabbannu yoo taane, kan sagannu yoo taane, kan tsoomnu yoo taane, yeroo hundumaa kitaaba kan dubbisnu yoo taane nu keessatti bakka argatu jechuudha. Yeroon keenya hundumtuu karooraan yoo qabame, hojiidhaan yoo qabame, namni yeroo isaa karooraan gaafa hin qabannedha. Cubbuu adda addaa raawwachuudhaan diiyaabiloosiin gara mataatti kan waamu. Garuu yeroo keenya hundumaa karooraan qabsiisnee kan raawwannu hundumaa tartiibaan kan raawwannu osoo taaneetu diiyaabiloos bakka argatu jechuudha. Innaa cimuu nurraatu eegama yoo cimne diiyaabiloosiin mo'achuu ni dandeenya. Waa tokko cimaan hin jiru. Kun jireenya qulqulloota abbootii keenya irratti kitaabni qulqulluun barreessee kan nuuf kaa'e. Duuka bu'oonni gooftaa keenyaa kan barreessan qulqulloonni abboonni keenya warreen gadaamii keessa jiraatan immoo warreen foon isaanii miidhuudhaan jireenya boor mootummaa waaqayyoo yaaduudhaan yeroo hundumaa jireenya isaanii akka ixaanaa kanneen
foolii gaarii taasisan qulqulloonni monoksoonni isa kana hojiitti jijjiiranii argamu. Qulqulloota baay'ee ilaaluu ni danda'ama. Kadhannaa irratti qormaanni baay'een isaan qunnamaa akka ture. Garuu qormaata kana hundumaa mo'ataniiru. Qulqulleettii Saaraa kaasuu dandeenya. Yeroo adda addaatti afuurri ejjaa isheetti naanna'uudhaan waggaa 14 guutuudhaaf kan ishee rakkise jechuudha. Xumuratti garuu ni mo'atte. Qulqulluun Musees illee ilaaluu dandeenya. Gadaamii keessa galee akka inni hin jiraanneedhaaf qormaanni daandii adda addaadhaan jireenya isaa isa cubbamaadha cubbuudhaan kan dabarse kan dura sana isa yaadachiisuudhaan yeroo hundumaa kadhannaadhaaf akka inni hin dhaabbanne akka inni hin cimne taasisaa ture. Garuu cimee dhaabbatee mo'ateera. Innaa faallaa diiyaabiloos qulqulloonni ergamoonni waaqayyoo nu bira jiran lakkoomsan qaban. Qulqulleettiin dubroo Maariyaamii haati keenya. Qulqulloonni abboonni keenya gargaarsaadhaan nu wajjirraan jiru. Waaqayyoos immoo nu wajjirraan jira. Garuu waan xiqqoo kana nuti yoo mo'anne boor wanta guddaadhaaf akka wanta geenyuudhaaf yeroo hundumaa cimnee akka waraannuudhaaf waaqayyo immoo kan hundumaa carraa taasisanuuf laata jechuudha. Kanaafuu kana beeknee yeroo hundumaa kadhannaa keenyaan cimoo ta'uu nurraatu eegama. Sa'aatii keenya kaawwannee sa'aatii keenyatti kadhachuu nurraatu eegama. Yeroo kadhannaadhaaf dhaabbannu yaada keenya sassaabannee dhaabbachuun nurraatu eegama. Daandii adda addaadhaan qormaatonni dhufan hundumaadhaaf sa'aatiin qabdotii ati dadhabdeettaa yoo jenne kan hundumaa kan dhufa hundumaadhaaf maal taasisuu qabna? Narraa callisi diiyaabiloos jechuun qabaachuudha. Nurraa callisi jenne kadhannaa keenyaan cimnee dhaabbachuun nurraatu eegamaachuudha. Kiristaanummaan kanadha. Yeroo hundumaa qormaataan deddeebi'u. Cimanii gaafa dhaabatan immoo dudduuba maaltu jira? Firiin gaariin boqonnaan gaariin ni jiraachuudha. Boqonnaan kun immoo mootummaa waaqayyooti. Kanaafuu qormaata keenyaan gammaduun nurra jiraata. Kanneen akkas nu qolan kanaan yoo gammanne yoo isaan kana simannedha boorii qulqulloota abboota keenya hojirraa mootummaa waaqayyoo galuu kan dandeenyu. Akkas hin ta'u taanaan immoo akkamitti qulqulloota hojirraa mootummaa waaqayyoo galuu dandeenye? Isaan qoramanii qormaata meeqaan mootummaa waaqayyoo kan argatan nuti tarkaanfannee akkamitti seenuu dandeenya? Kun hin danda'amu. Kanaafuu yeroo hundumaa kiristaanota amma taanetti daandii qulqulloota abboota keenya amma qabannetti daandii ishee sirrii kan taate gooftaan keenya dhiiga isaadhaan kan hundeesse qabannee amma jirrutti diiyaabiloos carraa keenya boorii wanta beekuudhaaf boor uumaa keenya wajjirraan mirga isaa dhaabbannee abboota keenya qulqulloota jiraan mootummaa uumaa keenya akka dhaallu wanta beekuudhaaf isa kana keessaa nu baasee isa wajjirraan akka nuti abidda gahaan namaatti galluudhaaf yeroo hundumaa qormaa isaa nurraan dhaabachiisuu jechuudha. Kun immoo agarsiistuu kiristaanummaati waan ta'eef kana beeknee yeroo hundumaa kadhannaa keenyaan cimnee dhaabbachuun nurraatu eegamaa jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya yeroo hundumaa gargaarsa isaa qulqulloota argamu isaa nuuf ergee kadhannaadhaan akka cimnu jireenya kiristaanummaa keenyaan jabaanne akka isa gammachiisnu nu haa taasisu. Barumsi keenya guyyaarraa asuma irratti kan xumuramudha. Abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.